galoto galaan finfinnee maasee laal galoto silakka jaalalaa laal galoto walirraan fagaannu laal galoto jalaan nu fageesse laal galoto gullalleen kan tufaa laal galoto gaara bichuu turii laal galoto galaan finfinnee maasee laal galoto silakka jaalalaa laal galoto walirraan fagaannu laal galoto jalaan nu fageesse diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayin. Ani nani jechuu barbaadu waan na gabaabdu maatiin barii ka'ee gaafatamaa tattaafatuu fi hin qabne yeroo hundaa ni beela. Biyyi jagna lubbuusaa isaaf kennu hin qabne yeroo hundaa garba. Biyyoonni amma lafa kanarra jiran nuti arginu warri abbaan fedhe akka fedhetti itti roorrisu waraanatu isaan irrate. Diinni ufii akka amma nuti argaa jirru akka jagnoonni keenya nu barsiisanitti waraanni ni beela'aa, ni dheebotaa, ni dadhabaa, dhumarratti diina isaa morma irraa buusuufidha. Yoo kana godhame malee haati ufii fi abbaan ufii safuun argatu. Goototi keenya kan nu barsiisan bakka amma isaan nu geessisantu jira. Bakki nu hafe immoo ni jira jechuudha. Akkasitti argine waan namoota waan yeroo dheeraa namatti fudhatu tokko humtuu hin jiru. Hinumaayyuu gama mootummaatiin haalduun humtuu dhiyaata. Uummata fuuldura dhaabbachuu hin dandeenyu siiniin biyya ormaatti dhiisne jedha. Waan waraana bilisummaa Oromoof na yaadadha akka pirezidaantii Lammaan haasa'e. Eenyummaa kiyyaaf kabaja kiyyaaf warra biyyaa biyya jooree. Orga kana biyya ormaatti dhiisuun nutti ulfaate. Waraana bilisummaa Oromoo kana booda waraana bilisummaa Oromoo jechuun hin dhumata. Waraana Oromooti. Waraana anaafis eenyuufis kabajaa nutti horuuf biyyaa biyya jooree. Akkasitti eegalame yeroo eegalame haasaan suni. Haasaa sanas gama keenyaan qofa dhiyaata. Akkasitti eegalee miirri ture kanaa jechuudha. Egaa dhugaasoodhaaf waan garaa nama nyaatu tokko kan ammaatti kaastee toon waan amma jiru kana otoon argin isuma dhagee sanaan du'e kan jette wanti amma jiru wanti gaafas ka'e walirraa baay'ee faallaa guddaa gara ta'e kan namatti mul'isu amma haalli qabatamaadhaan biyya kana keessatti jiru waraanni kun waraana Oromoo ta'uu dhiisee waraanni kun waraana hundumaaf gaachana ta'uu danda'u akka sanitti hubbatamu nafi waraana irratti waraana biraa labsuutu mul'ataa jira. Wanti amma biyya keessatti deemaa jirus waan kana wal qabatee kurrii silaa namni keessa waan tokkollee arguu hin dandeenye tokkotu bu'aatii jira. Silaa seerri waraanaa akkatti waraanni riphee lolaa tokko biyya mootummaa tokkotti araaramee walii galtee sun itti raawwatu seerri mataa isaa danda'e tokko hin jiraatu laata otoo walii galtee sun illee kan jiraatu ta'e kanarratti mee muuxannoo fi beekumsa qabdan irraa maal jettu? Egaa walii galtee keenya keessatti nuti waan afurmoo shan kaafne walumaa isaan tokko
hiree waraana bilisummaa Oromoo isa moonaa leenjii Eertiraa jiruuf isa biyya keessa jiru akkam ta'a akka jedhudha. Murteessine dabalee inni Eertiraa jiru silaafuu hidhannoo waan hin qabneef lakkoofsa isaayyuu yeroo sunitti isaanitti bakka inni jiru isaanitti yaadannaa qabatanii biyyatti akka deebi'u waloon barnoota kennuudhaan koreen tokko mootummaan abaa'oo nu keessaa koreen tokko dhaabbatee barnoota humna Oromiyaa poolisii haa ta'u irratti hundeessaa humna ta'etti akka dabalamuu danda'u irratti hojjechuu kan jedhu. Inni kun egaa erga biyya galee booda dura fedhiin namichaayyuu ni gaafata. Fedhiin jaallan akka dhuunfaatti poolisii ta'uu ni barbaada. Kora bittinneessaa ta'uu ni barbaada. Fedhii isaatu gaafata. Inni lammataa meedikaalii ni jira. Umurii ni jira. Akkasitti adda ba'ee inni poolisii ta'uu danda'u, inni kora bittinneessaa ta'uu danda'u, akkasitti caalallee humna kana luuziin goonu. Humna amma Oromiyaan qabu. Poolisiis kora bittinneessaas ajajoota isaanii durii qabeen beeka. Hiriyoota kooti. Namni tokkoyyuu akka waraana kanaatti tireeningii qabu. Tireeningii sarvaayivaalii gammoojjii keessa, baddaa keessa, qorra keessa, eeguu, beela, shaakala lolaa kan qabu hin jiru. Kun lola Sumaalee fi lola Gumuz irratti argina. Ijoolleen Oromoo ta'e jedhamee akkasaan tireeningii lolaan qalaan godhamee maqaaf afaan miliitarii uffata garuu loluun ta'e. Poolisiin Oromiyaa baay'ee poolisiin Oromiyaa koree bittinneessaa Oromiyaa saanduuchii qaba. Mootummaan ta'ee jedhee akka humna hin godhanne godheera. Uummanni immoo isintti nu fuchisiisa jedha. Ijoolleen kun Oromoo keessaa dhalatanii gubataa jiraatu jechuudha. Irraa dhowwuu hin danda'an, humna hin qaban, hidhannoo hin qaban, qawwees hin qaban. Kanaaf humni kun gammoojjii keessatti keessumaa yeroo dheeraa tireeningii qaba. Qabeenya Oromootii jennee walii galee akkasumatti fudhatanii isa ammas haga ta'e akkasumatti deemaa waan jiran natti fakkaata. Kan biraa isa biyya keessaati. Nuti jaarmiyaan siyaasaa tokko biyya tokko keessatti miliitarii mataasaa qabatee karaa nagaa dorgomee immoo aangoon qabadha jechuun akka pirinsipiliitti akka hin jirre abaaboon gorsa OPDO irraa waan barbaadu natti fakkaatu. Immoo beeka jedhee tajaajila. Garuu lafarra jira amma waraanni kun. Waraanni kun keenya jedhameera. Kan Oromiyaati. Qabeenya Oromiyaati jedhameera. So akkamitti gara humna Oromiyaatti, humna mootummaan Oromiyaa bulchuutti jijjiirama akka jedhu gallee irratti mari'annee hojjennaa jennee biyyatti, biyyumatti galle. Kanaaf immoo waraanni kun kan hidhachiise, kan ijaare, kan nyaachisu, kan jiraachisu Oromoodha. Oromootu abbaadha. Karaa bakka bu'oota isaa Oromoos mariisisa. Akkam akka inni ta'u akka barbaadu. Kana keessaa Oromoo baafnee murteessuu hin dandeenye. Silaafuu waan Oromoo murteesse isinis immoo fudhattu jennee amannaa. Akkasitti waliin. Oromoo utuu mariisisiin waraana kana waan murteessuu hin dandeenye. Abaaboo murteessuu hin dandeenye. Ilmaan bosona jiran kun ilmaan Oromooti. Kooziin isaan qabatan kan Oromooti. Ka jiraachisu, ka hidhachiisu iyyuu Oromoo. Oromoon abbummaatti qabaachuu. Kana waliigaltee keenya kana egaa. Kana jechuun maal jechuudha? Kan biyya lafaa irratti ta'ee mul'ate, kan yeroo baay'ee exercise godhame noormii tokkotu jira. Waraanni lama adda adda qabatee kan wal lolu, ka biyya tokko keessaa haa ta'u, ka biyyaaf biyyaallee yoo ta'e, lolli haa dhaabbatu yeroo jedhamu dura dhukaasa dhaabbatu labsama. Kan abaaboon Eertiraa taa'ee labse. Karaa mootummaa labsiin hin lolli na waraana bilisummaa Oromoo jedhamu ababoonatti labsama. Abaaboon Eertiraa taa'ee labse. Ijoollee rakkachaa turan
keessumaa ijoolleen gara dhiyaa jiran. Hilloolii naannoo jettanii garuu nutti duulaa jiru. Kabraa itti aanee silaa kan dhufu sunuu hojiirra oolee ta'e yookaan salaamuun suni waraanni kuni walitti dhiyoo jira. Koomishinii tokkotu dhaabbatee waraana kan walirraa fageessa. Firii zooniitu uumama. Dhimma kana irratti ekspertoonni Oromoo biyya Oromaa tajaajilan kumaataman Ruwaandaatti hojjetaniiru, Burundiitti hojjetaniiru, Saawus Sudaan amma hojjechaa jiru, Laabeeriyaatti hojjetaniiru, ammas warri hojjechaa jiran jiru. Ogeessa akka cirrachaatti jira Oromoon kana irratti. Akkamitti konfiliiktiin akkasii yeroo dhalatu akkamitti furama warri ogummaa isaa qaban jiru. Isaantu sila koomishinii tokko gad dhaabee kan gama keenyaanuu gama mootummaatiin namni keessa jiru. Waan kana akeeka kuni hanqaaqe otun ta'ina. Otun ta'ina feeti aangoota mootummaa keessa bakka mootummaa federaalaa bu'anii haa dubbatan bakka ofii bu'anii haa dubbatan kan hin beekamne kan hin gurraan dhaga'ee Addisuu Araggaa bahee waraanni bilisummaa Oromoo haa hiikkatu. Hin jiru waan akkasii. Waraanni bilisummaa Oromoo hin booji'amu. Inni booji'amtu walii galtee jedhu sun qabu. Inni tokko akkuma hidhatetti, akkuma taankii isaa itti nyaachifatetti fuullee isaatu jiru ati qawwee lafa kaa'ee jechuun siin booji'aa jechuudha. Booji'amu immoo ayyaadamne. Yoo humnaan lolanii nama booji'an qabaatan ilaaluuf ta'e yoo inni nama baasa ta'e nuti gama keenyaan kun hin baasuu danda'a. Ammayyuu walii galteen sun hojiirra ooluu qaba. Kan Oromoo baasu isa qofaadha. Akkasitti yoo hin raawwatamin dhuman qaba. Kana mootummaan inni wallaalaa jedhee kanaas uummanni akka beeku kanaas mootummaan akkatti konfiliiktiin akkasii furamu sirnaan beeka. Maaliif akka fedhatti dhabame? Uummati garuu qawwee lafa kaawwachuu jechuun akkam akka ta'e sirnaan Oromoon beekuu qaba. Hiikkachuu kan jedhamu yoo liigalte keessa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee itti fufu waraana Oromiyaa ta'ee itti fufaatti walii galee jechuudha. Waraana Oromiyaa jechuun immoo poolisii ta'uu danda'a, humna addaa ta'uu danda'a, kora bittinneessaa ta'uu danda'a. Akkasii walii galee isa kana hojii raawwachuuf immoo piroosesiin ammasii ibsa kana keessa ce'uu dirqiidha. Ammallee isa godhamuu qabaa jedhee ibsa. Kanaaf salphumatti uummanni akka hubannoo isaatti qabu mootummaan waan mootummaa ta'eef qawwee namarraa hiikuu namatti danda'a. Dabee lolaan tokko immoo gaafa dhufe dirqama qawwee hiikkachuu fi qawwee lafa kaa'uu qaba jedhanii kan hubatan suni dogoggora. Kanaaf akkaataan itti namni qawwee hiikkatu yookiin dabee lolaan tokko qawwee hiikkatu adeemsa ammas jettan kanaan jechuudha. Dirqiitti kana keessa jiru. Mee kanuma wal qabate nama duratti wanta tokko kaasanii turtan waa'ee waraana isa irraa ture lakkoofsa isaa bakka inni jirulleetti himnee isaan yaadannoo qabatanii biyyatti deebi'anii jettanii waraana isa biyya keessaa immoo biyya keessa gaafa deebine irratti hojjenne jennee walii galle jettan. Tarii walii galteen isin Asmaraa irratti gootan suni mallattoon qabu namni baay'eenis immoo qaamni sadaffaan akka gadduun seenee yaadu ture. Addi bilisummaa Oromoo qaamni sadaffaan bakka jirutti malee walii galtee kana hin goonu yeroo jedhu na yaadadha. Isa wal qabatee namoonni baay'een qaamni sadaffaan hin barbaachisu obboleeyyan lamaantu walii galaa jira waan ta'eef isin lamaan akkumatti fixachuu dandeessu kan jedhuun dhiibbaa guddaan tokko akka godhame gama kamiin akka ta'e illee waan wallaalu dhiibbaan tokko akka ture na yaadadha. Mee tarii walii galteen isin gootan suni kan waraqaa irratti mallattaa'uu dhiise kanarraa kan ka'e moo egaa biyya dhufnee irratti hojjenna kan jedhu sana ergaa dhuftanii mallatteessuuf dhiistan. Ani achitti kan inni hirmaanne teeknikaa advaayizer ta'e aangoo warra silaa wayii mallatteessu keessa hin jiru. Kasi dhibu akka mallattoof liyyuu ture hin barre. Mallatteessuuf dhiisuun garuu Oromoof furmaata miti. Ilmaan Oromoo waluma amanuu qabu. Waluma amanuu qabu. Mallattoonis mallattoon maadha godha mallattoo diiguu inni si qabu yoo humnaan diigde.
Gara chaatti raamatu ni ture. Humnaan ni gala. Rakkinni mallatteessuuf dhiisuu. Lalgaloto, galaan finfinnee maasee. Lalgaloto, silakka jaalalaa lalgaloto, walirraan fagaannu lalgaloto, jalaan nu fageesse. Lalgaloto, gullalleen kan tufaa lalgaloto, gaara bichuu turii lalgaloto, galaan finfinnee maasee. Lalgaloto, silakka jaalalaa lalgaloto, walirraan fagaannu lalgaloto, jalaan nu fageesse. Diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee. Sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaaru.